Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Afrooteek Baga Nagaan dhuftanii namoonni chaanaalii kanaaf yookaan viidiyoo kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana irratti yeroo waa'ee odeeffannoowwan teekinoolojiiwwan waliin walqabatan kan addunyaa kana keessatti yeroo yerootti kalaqaman xiinxaluudhaan yookaan walitti qindeessuudhaan kan inni maxxansu yoo ta'u akka odeeffannoo kana yeroo yeroodhaan argattan amma kana subscribe godhaatii maatii Afrooteek ta'an isiniin jedha warri maatii Afrooteek taatan immoo Baga Nagaan deebitanii anaa dhufuun isiniin jedha. Haras sagantaa torbii darbeetti fuudhaan torbii darbee consumer electronics show bara 2020 Las Vegas'tti gaggeeffame irratti waa'ee computer screen lama qabu kan deebiin hojjetame irratti viidiyoo hojjedheen ture namoonni viidiyoo kanan ilaalle deebitanii chaanaalii kana ilaaluu dandeessu. Isumatti fuun haras agarsiisuma consumer electronics show jedhamu 2020 kan Las Vegas gaggeeffame kana irratti odeeffannoo dabalataa isiniif qabadhee dhufee jira. Isaa keessatti smart doorii yookaan balbala smartii ta'ee fi refrigeratorii smartii ta'e tokko yookaan immoo fridge smart ta'e irratti maal akka inni qabudha kan isin wajjiniin haasa'u amma sagantaa kana xumurutti ana wajjiniin turtii gaarii. Egaa agarsiisa baranaa kan 2020 kana irratti LG'n dhaabbanni guddaan LG jedhamu elektirooniksii garaagaraa oomishuudhaan kan inni beekamu baran ammoo balbala haaraa tokko yookaan balbala smart door jedhamu hojjechuudhaan agarsiisaaf dhiyeessee jira. Balballi kun maqaan isaa LG Teen Q kan jedhamu yoo ta'u balballi isaa kan banamu fingerprint yookaan ashaaraa harka keenyaa fi fuula abbaa mana sanaatiin kan inni banamu jechuudha. Balballi kun smartii waan ta'eef viidiyoo of keessaa waan of balbala isaa irratti viidiyoo kan kaameraa waan ofirraa qabuuf keessummaan gaafa dhufu namni mana keessa taa'ee fuula namicha sana addaan baasuudhaan bilbila isaarraa nama sanaaf balbala sana banuu yookaan immoo balbala sun cufuullee ni danda'a jechuudha. Keessi balbala kanaa iskiriinii guddaa wanta lamaaf oolu ofirraa qaba. Inni tokko odeeffannoo haala qilleensaa yookaan weezarii naannoo keenya jiru kan irratti agarsiisu yoo ta'u inni lammataa immoo iskiriiniin kun akka daawwitiitti yookaan akka mastaawotiitti kan tajaajiluu fi namni yeroo mana isaa keessaa ba'u balbala isaa irratti akka of ilaalee ba'u akkasumas immoo yeroo alaa ol galu akka balbala isaa keessatti of ilaaluuf yaadamee kan hojjetamedha. Fuuldurri balbala kanaa kutaa lama kan ofirraa qabu yoo ta'u kutaa tokkoffaa keessatti poostaan kan taa'u yoo ta'u yeroo baay'ee paakeejii yookaan deliverii garaagaraa yoo jiraate namoonni mana poostaa hojjetan meeshaa nuti order goone fidanii balbala kana keessa kaa'uu danda'u jechuudha. Balballi isaanii lammataa immoo firiijii irraa hojjetame. Kana jechuun yeroo nyaanni qilleensaan baduu danda'u yookaan ho'aan baduu danda'u nyaanni kun akka hin badne tursiisuudhaaf kan firiijii ofirraa qabudha balballi kun jechuudha. Egaa namoonni yeroo baay'ee nyaata garaagaraa order godhanii booda warri deliver godhan immoo nyaata kana warri fidan immoo balbalarra kaa'anii deemu takka takka. Nyaanni kun akka hin badne egaa akkaataa inni tursiisuu danda'amu firiijii qofadha. Kanaaf balballi kun ofirratti kutaa tokko isaa keessatti kan firiijii qabudha. Namoonni nyaata kuduraaf muduraa yookaan immoo nyaata haala qilleensaatiin baduu danda'u gaafa deliver godhan balbala kana keessa kaa'anii deebi'u jechuudha. Egaa namni abbaan mana sanaa mana hin jiru yoo ta'e galgalas dhufe saatii barbaadetti gaafa dhufu nyaanni sun otoo hin badin yookaan balbala isaa kana banatee keessaan fudhachuu danda'a. Dabalataan hattuun yoo balbala kana cabsuudhaaf yaalii goote abbaa mana sanaatti beeksisuun dabalataan gara poolisiitti bilbiluun akka poolisiin dhufee yakkamaa sana seera jala oolchu akkasumas illee suura namtichaa yookaan viidiyoo hattuu sanaa waraabuudhaan gara poolisiitti erguu yookaan akkasumas illee abbaa mana sanaatti erguu danda'a jechuudha. Dabalataan yoo balaan abiddaa illee ka'ee atoo abiddi sun heddummatee mana sana hin gubiin akkuma aara mana sanaa argeen yookaan aara abidda sanaa argeen warra balaa abiddaa hojjetaniif bilbilee isaan dhufanii abidda sana dhaamsan waamuudhaaf dandeettii qabaa jechuudha. Dabalataanis CEC 2020 kan irratti smart fridge yookaan immoo fridge smart ta'e tokko kan internetii wajjin wal qabachuu danda'uu fi akkasumas illee kan bilbila faana connect wal gochuu danda'u tokko agarsiisaaf mul'atee jira. Smart fridge kun iskiriinii kan ofirraa qabu yoo ta'u balbala isaa gubbaa irratti haala qilleensa naannoo sanaa akkasumas illee haala qorra yookaan temperature fridge sana keessaa iskiriinii isaa gubbaa irratti mul'isuu ni danda'a. Dabalataanis nyaata fridge kana keessa jiru yookaan nyaata fridge kana keessa keenye maalirraa kan hojjetame konteentiin isaa faat kaaloorii wanti jedhamu jira. Wanneen kunniin konteentiin nyaata sana maal akka ta'e illee display gochuu danda'a iskiriinii firiijii kana keessatti jechuudha. Dabalataanis nyaanni firiijii kana keessa taa'u yoo dhumatee jira ta'e yoo inni dhumuuf jira ta'e ofii dhuma isaa
credit cardii firiijii kanarratti galmaa'een nyaata kana order godhee yookaan immoo nyaata nuti firiijii kana keessa keenyi kun akka dhumaa jiru adda baasuudhaan order godhee akka namoonni nyaata sana deliver godhan taasisuudhaan nyaanni keenya hamma dhumaatti hanga nuti qarshii qabaannetti yeroo yerootti order godhee akka inni kaa'u godhamee kan inni hojjetamedha. Egaa dabalataanis konkolaatonni garaagaraa kan prototypii yookaan autonomous car yookaan dandeettii ofofuu danda'anii kan of keessaa marii yookaan break yookaan freenii hin qabne akkasumas illee gaas peedaalii kan waan tokko hin qabne kanuma teessuma qofaa kan qaban konkolaataan tokko sooliin hojjetee jira agarsiisaaf dhiyeessee jira prototypeedha bilbilli konkolaataan inni agarsiise kuni konkolaataan kun yoom akka hojjetamee gabaatti dhiyaatuun beekamu garuu agarsiisni isaa akka isaan dubbatanitti motivationin konkolaataa kana Avator namoonni ilaalleef fiilmiin Avator jedhamu tokko ni jira fiilmii baay'ee jaalatamaas ture gatii guddaas qarshii miiliyoona hedduudhaan kan ilaalamaa ture isarraa ka'uudhaan namoonni achi keessatti hojjetaa turan fiilmii sana keessatti hojjetaa turan prototypii konkolaataa kanaatiin kan isaan fayyadaman kanaaf kalarii isaan fayyadaman illee kalarii warra Avator yookaan gara kalarii cuquliisaatti siquudhaan hojjechuudhaan gommaan isaa wanti hedduun isaa baay'ee adda kan ta'edha kan isaan hojjetan konkolaataan kun egaa yoom akka hojjetamee gabaadhaaf dhiyaatu yoom akka namoonni bitanii fayyadamuu danda'an wanti dubbatamee jiru amma prototypeedha prototypii isaa sun oofamee waltajjii irratti sagantaa CES 2020 irratti mul'ateera. Egaa daawwattoota chaanalii Afrotek oduun har'a isiniif qabadhee dhufe kanumaa hamma oduu teekinoolojii biraatiin walitti deebinutti namoonni chaanalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa viidiyoo kana immoo yoo jaalattan like godhaa namoota yookaan hiriyoota keessaniif immoo qooduu yoo barbaadan akkuma kana share godhaan isiniin jedha amma viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan turaa torban gaarii qabaadhaa.